Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube bira jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa hadha Ramadaana 27ffaa soomaa jirra. Ramadaanni nu jalaa dhumee jira. Egaa isa soomne rabbiin nurraa haqee baluu isa dhufuunillee rabbiin bara baraan umurii dheeratee nama Ramadaana soomee ajrii isa argatu rabbiin nu haa taasisu. Obboleettiiwwan keenya hunduma keessan immoo kan bara nama daamii kushina madaamii keessatti dadhabbiin soomaa jirtanuu isa dhufu immoo nama mana keessan keessatti soomu rabbiin isin haa taasisu. Quwaaf quduraa isaatiin hin danda'inne jechuudha. Karooras yeroo dheeraatti qabattan yeroo gabaabaa kana keessatti isinii xumuree haja keessan yaada muraada keessan isinii guutee karaa nagaan biyya keessanitti isin haa galchu inshaallah. Hunduma keessan iyyuu dhiiras shamarranis jechuudha. Waan yaadne olitti rabbii muraadaan nu haa gahu. Rabbiin akiraaf duniyaa nu haa milkeessu. Du'aayiidhaan egaa akkuma obbolummaa islaamaatti du'aayiidhaan wal haa yaadannuun isiniin jedha inshaallah. Egaa asumaanii karaa gatiittan seenaa akkuma argitan obboleettiin keenya firaashii afatni kun illee kan isiiti. Firaashii boondidiidha jechuudha. Firaashii isiin qabdu firaashii 4 fi tiraasii 12 kan boondidii irraa hojjetame jechuudha. Annaa inshaallah gatii isaallee dhuma irratti isinittanii maamma garanumaan gara meeshaatti isin dabarsaa. As biratti akkuma argitanuu rakabooti xibabii qabdi. Rakabooti xibabii kuni siinii isaatii wajjiniin jechuudha. Siinii darzanii lama wajjiniin kan isin bitatte. Darzanii tokko kunoo daraddariin jira. Darzanii tokko immoo kunooti. Rakabootii asii biraa mastootii qaba. Kwaalitii qaba jechuudha. Rakabootiin kun sadarkaa qaba. Lammaffaa sadaffaa qaba jechuudha. Inni kun garuu isa bareedaadha. Maashaallah. Kunis biratti illee sarvisii qaba. Walumaa galatti siinii darzanii lama wajjin rakabootii kana birrii 4,800 nan biteef jechuudha. Itti aansuudhaan as biratti burcuqqoo warqaamaa kana qabdi. Burcuqqoo warqaamaa kun yeroo ammaa kana dabalee jira. Akkuma Ramadaana qabaa kanatti meeshaan baay'ee tokko dabalee jechuudha. 2,500 ta'ee jira jechuudha yeroo ammaa kana. Kanallee akkasuma nan bitee fi itti aansuudhaan as biratti kun feermuzii bareedduu kana warqaamaa jechuudha. Kwaalitiidha feermuziin kunillee gariin asirraan hin ququnca'u. Keessi isaas badaa miti. Inni kun garuu isa kwaalitiidha. Lamman isaa kuni 6,000 bitee fi achiin kun as biratti immoo sarvisii kana qabdi. Sadansaa birrii 3,300 nan bitee fi itti aansuudhaan as biratti daabboo maqrabiyaa yookiin immoo injera maqrabiyaa kana qabdi. Birrii 350 nan bitee fi kunillee hanga sadarkaa 3-4 qaba. Akkasuma guddina bicinaan illee wal caala jechuudha gatiinsaa. Itti aansuudhaan as biratti isaanii shorbaa kunoo firii 12 qabdi. Firiin tokko isaa birrii 70 jechuudha. Itti aansuudhaan as biratti isaanii zirgii baay'ee tokko bareedduu taatee cimtuudhallee yabbuu bareedduu siitee shigii jiraan baasnee 12 isaan bitee fi isaaba tokkoonsaa birrii 100 12 isaa birrii 1,200 jechuudha. Itti aansuudhaan isaanii feermuzii kana sadansaa birrii 3,500 baay'ee tokko dabalee isaanii feermuziin kunillee Ramadaana kanatti meeshaan baay'ee tokko daddabalee jira. Itti aansuudhaan kaas biratti kunoo maashinii shunkurtii qabdi. Kan abbaa lamaa jechuudha. Kan yeroo muraatiin hin jirree fi ittiin daakkatanuu fi kan yeroo muraatiin jiru ittiin daakkatanuu jechuudha. Birrii 3,500 nan bitee fi as biratti maashinii juusii qabdi. Birrii 4,000 nan bitee fi egaa kaartoonii keessaan baasne meeshaa kana hadhuma erguuf ani sardamaa jira gatii ta'ee jennaan jechuudha. Akkasii as biratti kunoo isaanii fandiishaa qabdi. Birrii 450. As biratti kunoo isaanii sarvisii kana sadansaa birrii 700. As biratti kunoo masoobii kana daanteelii wajjin masoobiin birrii 2,800 ta'ee jira. Baay'ee tokko bareedaadha. Isa guddaa bareedaadha jechuudha.
bicinaaf guddinaan illee wal dhabaa gatiin qulqullina isaatiin illee wal dhabaa 2,800 nan bitee fi daanteelii isaa 400 nan bitee fi kunuun as biratti masaabiyaa isaa 400 safeetii isaa 400 tirii kana isa guddaa lakkoofsa 60 jedhamanni kun isa guddaa jechuudha 400 nan bitee fi jara kana lamman immoo 550 nan biteef jechuudha lamman isaa walitti egaatti aansuudhaan as biratti baaskeetti uffataa kana 550 nan bitee fi asii kana 500 nan bitee fi kana akka kanatti jechuudha baldiiwwan kun egaa jara aandanyaadha faaya tokko cimaa bareedaa tokkoffaadha leetirii 20 lammansaa 500 inni kun mastaaxabaa kana 250 nan bitee fi jarri kun immoo leetirii 10 baldiin kun isiin kun leetirii 10 170 tokkoonsi lammansii 300 as biratti kun gandaa uffatatti miiccanuu kana argitanuu 450 nan biteef as biratti kun isa kana 200 nan bitee fi mafaaqiyaa isii kana 30 isii kana 100 billaa kana isa kana 200 isa kana 350 isa bareedaadha jechuudha inni cilfaa jara kana immoo jara kwaalitiidha 200 lamman isaa 400 nan bitee fi as biratti maqbashaa kana 800 nan biteef jechuudha maqbashatti maqorqoraa 350 asii kana 600 nan bitee fi seeriidhaan gurgurama garuu inni kun isa jiddu galeessa isii bicuudha isiin kuni egaa as biratti kun akkuma argitanuu eelee mabraatiif eelee qoraanii qabdi eelee mabraatii abbaa booksii jechuudha akkuma argitan as keessa baaldii bukoo wantoota garaagaraa kaa'achuu dandeessu fakkeenyaaf baaldii leetirii 20 fudhatte jechuudha daakuu yookiin baaldii bukoo daakuun illee hin ho'aa baaldii bukoo kaa'achuu dandeessu jechuudha mana eelee kana abbaa booksii 8,500 nan biteef jechuudha isa kana immoo eelee qoraanii gatiin isaa akkuma duraatii 3,500 nan biteef eelee qoraanii kana jechuudha maagadoo qottaabii jedhan akkasii itti aansuudhaan afata sana firaashii boondidii akkuma argitan firaashii boondidiidha firaashiin isaa zippiidhaan hojjetama tiraasiin isaas illee isa jabaa bareedaadha isa boondidiidha isa guyyaa ji'a muraasa keessa gadi jajjadhu miti jechuudha tiraasiin isaa akkasuma akkuma argitan yeroo hodhinu jeddudubbeen isaa maanchinii isaa andeenyaati jechuudhaan kan hojjedhu yeroo kamiyyuu akkasii firaashichi illee yeroo lama uffataa amma fakkeenyaaf isa irra keessaa kana yeroo baasuu jettanu boondidiin laakka sanaa qullaatti hafee nama jalaa hin faraffaramu kunoo kabarii kun akkuma argitan kabarii isa kana agarsiisuuf carqiitti uffisuu dhiisee kabarii haala kanaan itti hodhinee sichiin afaan isaa sirreessee waxxaree hodha jechuudha kana amma fakkeenyaaf yeroo isa kana michuudha irraa baasnu inni kun yeroo duwwaa taa'u nama jalaa faraffarama jechuudha boondidiin firaashii gatii ta'ennaan immoo bahee miiccamuun isaa hin oolu arabiyaa majlisiituu ta'e waggaatti waan akkasii malee miiccamu inni kun immoo saatii barbaanne zippiidhaan bannee ofii keenya mana keenyatti miiccachuu dandeenya kanaaf amma fakkeenyaaf magaalaa Jimmaa keessatti firaashii boondidii hojjedhaa yoo jettanii nama biraatiin wallaahi laazim isa kana namni tokko namni itti fudhee namaa kennu hin jiru jechuudha yoo ofii keessanii amaanaatti naa hodhaa kabarii keessootti jettan malee akkoo isuma kanatti boondidii isuma kanatti kana uffisanii namaa kennu booddee immoo abbaadhuma bite sanatu rakkata jechuudha akkasii an ufuma yaaduma koorraa ka'ee tanana asabee itti tizaazii ajajaan malee jechuudha ufuma koorraa kan ka'e itti sinii hodhee itti galchuun isaallee maalisaa hojii dabalataati gaani beektu akkasii walumaa galatti firaashiin 4 tiraasii 12 lamman kunii
sufraaf qircaatii kun sufraan afamee jira qodaa jala qircaatittiin immoo kunnooti walumaa galatti birrii 38 hojjetamee fi jechuudha carqii wajjin firaashii boondidii wajjin tiraasii isaatii wajjin carqii tiraasii isaatii wajjin jechuudha birrii 38 hojjetameef amma garuu dabalee jira dursitee qabdii argattee gatii ta'e jennaan gatii dhuman yeroo qabdii harkaa fuudhee sanaan hojjedhee fi akkasii amma garuu dabalee jira baay'ee tokko ramadaanaaf wanti hin daballe hin jiru akkas inshallah hordoftoota koo egaa meeshaawwan kana keessa gatii isaa wanti hin himne jira natti fakkaatu baay'ee tokko ariifataan jira amma fe'uuf gatii ta'e jennaan akkas inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.